السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني جل دم تخرج من تود جوال أورومو أكم نجا فيا خيسني جرتني. إيجا الرأس أبي هاريا بريدا تشودا 5G سافة بريدا لان سنيف دلا بتوكو سنيف كابده. أبي هاريا خنا ولد دبني جرا. أكم بيكم أبيلين أنا سنيف قال لك إيش هون دينو كودي رابيلسا. أكس ماماس أبي جويا لما سديلا بدوسون تين أبي باتي لما أكن سنيف ديمون سنيف فيدا توري. Appiin ani isinii fidaa ture keessaa appii gosa wal fakkaataan isinii fidaa jira. Kan jechuun koodii hin qabne akkasuma saffisni isaa bareedaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa warri amma dura na hordofaa turtan ni beektan jee yaada appiileen ani isinii fidaa ture. Appii babbareedaa baay'ee saffisa bareedaa qabuun isinii fidaa ture. Egaa appiilee amma dura isinii fidee keessaa appii hanga tokko akkatti gammaddan abdiin qaba. Appiilee kana hundaa'u update yoo godhattan ammaa saffisa bareedaan isiniif dalagaa jira. Dalagaa jechuun amma appiin lamaan kun baay'ee saffisa bareedaadhaan dalagaa jira. Amma yeroo dheeraa isin agarsiisa. Akkuma ijatee isin duratti biraatti irra harkaa dhawame irra waliin qixxeessinee jechuudha sanii amma appii kanarratti isin agarsiisu barbaada. Appii kanarratti akkuma agartan hunoo zeenii irra jira. Zeenii firii new kajoo kanarratti ka'oonee lama qabuu kanarratti dalagaa jira. Appiin kun hagalla kifamee arraan tanaa jechuudha. Gubbaarratti ammoo sarara gubbaarratti isa kanarra haatan gama jalaa kana gabbuutanii jawwii firii enda zeen firii kajoo kanarra dhoyitanii saniin booda duuba deebitanii yeroo takka yoo cukaastan akkuma isin argitan nagaa hunoo hordoftoota kiyyaa akkuma isin agartan saffisa bareedaadhaan hanguma takkatti yeroo haa tokkotti isiniif dalagaa jechuudha. Akkuma agartan kana hunoo laal baay'ee bareedaadha. Appii kana maqaa isaa Play Store keessa hin jiru. Appii kana argachuu yoo barbaaddan appii kun gabaabdumatti haa argattan. YouTube kiyya linkiin isiniif kaa'a. YouTube keessan seentanii YouTube keessa eega seentaniin booda egaa akkuma isin jee YouTube keessa eega dhuftaniin booda gama YouTube dhuftaniin booda YouTube gama gubbaarratti shaggar VIP jettanii barreessitanii eega isin bana booda YouTube gama gubbaa kanarratti iddoo sarchii yoo kanatti shaggar VIP jettanii jechuudha. Akkana barreessitanii erga barreessaniin booda profiiliin kiyyaa isiniif dhufaa jechuudha. Profiiliin kiyyaa isa kana erga inni kun isiniif dhufe booda viidiyoo duraarratti jechuudha. Viidiyoo duraarratti komentii jala isiniif kaa'a linkii isaa telegiraama jala waan hin jirreef websaayitii keenyarraa buufattanii yookaan linkii telegiraama kiyyaa viidiyoolee tan hunda jala inni jira jechuudha. Viidiyoolee jechuun shabakkaa tana hunda jala seentan linkii argachuu dandeessanii akkasuma ammas shaggar VIP jettanii telegiraama keessaan immoo linkii argachuu dandeessanii appiilee kaniin isin maxxansu telegiraama kiyya jalatti telegiraama kiyya jala leettanii akkasi telegiraama kiyyarraa buufachuu ni dandeessanii isiniin jaa hanga dhuma viidiyoo laatti daawwadhaadhaa irraa fayyadamaan isiniin jaa galatoomaa.